jechoota sadii yeroo hundumaa onnee koo na waraana. Jechoota sadii yeroo hundumaa onnee koo na waraana. Akkamitti akka Waaqayyo na jaalate. Akkamittiin akkan badiisa keessaa gara jireenyaatti dhufe. Akkamittiin akkan furame. Jechoota sadii gaafa hundumaa sammuu koo keessa deddeebi'an. Waan Phaawulos dubbate gargaarsa fuula qulqulluuti. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irra jira tokko. Lakkoofsa 8 irra jira inni lammaffaan. Lakkoofsa 10 irra jira inni sadaffaan. Lakkoofsa 6 irratti nuyi ammallee of dadhaboo taaneetuma jirru jedha. Nuyi ammallee of dadhaboo taaneetuma jirru. Yeroo yaadame yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya Waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'e jedha. Kan inni du'e warra qulqulloota, warra qajeelota, warra Waaqayyo wajjiniin deddeebi'aniif hin jedhu. Warra Waaqayyo irraa fagaataniif du'e jedha. Isaaniin gara Waaqayyootti fiduuf du'e jechuudha. Garuu ammallee of dadhaboo taaneetu jiru. Ofii keenyaaf hooma tokkollee gochuu yeroo nuti hin dandeenye Kiristoos nuuf du'e. Kanaan booddee ija jabina nuuf ta'e. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffamu. Yeroo dhufe inni isinitti dhamaatanii kan dadhabdan ba'aan kasiis ulfaate hundumtuu gara koo kottaa ani nan sin boqochiisa. Maali kana caalaa? Maqaa Waaqayyoo kan galateeffamu. Nuti ammallee of dadhaboo taane. Qabxiinni lammaffaan lakkoofsa 8 irra jira. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate nu argisiisa jedha. Utuma nuti cubbamoota taanee jirru. Ni jalqabaa utuu nuti of dadhaboo taanee jirru. Ofuma keenyaaf walillee gochuu hin dandeenye. Amma immoo utuu nuti cubbamoota taanee jirru. Kiristoos nu jaallate. Jaalalli maal akka ta'e nu agarsiisa. Nuuf du'e. Jaalalli kana caalatu. Meetti yaada utuma nuti cubbamoota taanee jirru. Qabxiinni sadaffaan lakkoofsa 10 irra jira. Inni immoo baay'ee nama ajaa'iba. Nuyi ammallee diinota osuma jirru du'a ilma isaatiin Waaqayyotti erga araaramnee jira. Amma immoo nuyi warri isatti araaramnee jireenya isaatiin hammam caalaatti ooluuf jirra jira. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffamu. Inni jalqabaa dadhaboota taaneetu, of dadhaboo taaneetu jiru. Inni lammaffaa cubbamoota taaneetu jiru. Inni sadaffaan diinota taaneetu jiru. Akkamitti diinota taane beektu? Gara abboota keenya jalqabaatti yeroo achi deemtan Waaqayyo hin nyaatinaa yoo nyaattan hin duutuu jennaan qaamni lammaffaan dhufeeti noo Waaqayyoon sin gooyyomsee yoo nyaattan akka Waaqayyoo taatu jennaan abbootiin keenya eenyuun dhagahan? Waaqayyoon dhagahaniitu nyaachuu didan moo seexana dhagahaniiti nyaatan? Seexana dhagahaniiti nyaatan. Achiin garee eenyu ta'an? Garee seexanaa ta'an jechuudha. Aangoo seexanaa jala of galchan jechuudha. Sun jaalladha. Kanaafiyyuu diina Waaqayyoo taanee turre. Waaqayyo irraan garaa baanee turre. Waaqayyo garuu yeroo suma seera uumama boqonnaa 3:15 irratti ani diinummaan buusa sin gidduu jedhe miti. Ufima koon gargar sin baasa jedhe. Namni seexana wajjin michoomee jireenya argachuu hin danda'u waan ta'eef diinummaa buuseen gargar isin baasaa sanyiitu dhufee mataa kee buruqsaa jedha. Mataa bofichaa kan buruqsu. Sanyii kan jedhame Kiristoostu iddoo sanatti lallabame jechuudha. Maqaa Waaqayyoo arfata. Diinota taaniitu jirru Kiristoos. Obboleessaa, obboleettii, yaadi. Hagam akka Waaqayyoo na jaalate. Ani waa'ee koon jechaa jira. Bergiti. Yeroo hundumaa sammuu koo keessa kan deddeebi'uun isinitti himaa jira. Maqaa Waaqayyoo arfata. Waaqayyo koo haga sana na jaalate. Nun of dadhabaa ta'e jiru. Homaa tokkollee of gochuu otoo hin dandeenye. Utuun cubbamaa ta'ee jiru. Utuun ani diina Waaqayyoo ta'ee jiru. Yeroo hundumaa macaafni qulqulluun maal jedha? Biyya lafaa jaalachuun maal nama godha? Diina Waaqayyoo nama godha jedha miti. Innaa mee of ilaalaa. Jaalala biyya lafaa irraatii, jaalala biyya lafummaa irraatii hamma madda baatan. Innaa maqaa Waaqayyoo kan galateeffamu yaa ta'u, istiil nuti ijoollee Waaqayyooti. Kiristoos nuuf du'e. Gaafa nuti abbaa jennee isa waammannu
garaan nutti jabaatu hin qabu. Waaqa araara qabeessa. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffamee haa ta'u.